Kottaa hanyaan hojjetanne yoo of jaallanne namni nu jaallata yoo nu of kabajne namni illee nu kabajaa jechuudha. Maaliifi wanti hundumtiyyuu unuma mataa keenyarraa ka'a. Mataa keenyarraa kaasee gara nama birootti darba jechuudha. Fakkeenyaaf mana namaa kana keessatti guyyaa takka gad of ilaalee hin beeku jechuudha. Maaliifi nan hojjedha akkuma inni hojjedhu sana immoo dirqama nyaachuutu narra jira jechuudha. Yoo nyaadhe malee humna hin qabu, yoo nyaadhe malee socho'ee hojjechuu hin danda'u jechuudha. Nagaa moo hin daganne, nagaaf jaalalli Waaqayyoo lafaa fi bakka haala jirtan keessatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu maamiltoota koo warroonni maatii koo taataniittan kan hin ta'inis nagaan keessan irraa hafa haa ta'u. Akkasuma yuutuubii koo sabskiraayibii, laayikii, sheerii naa gochuu hin dagatinaa. Walaa guddisnu, walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Akkuma beekamu yoo abbaan iyyee ollaan nama dirmataa jedhan. Sa'a abbaan gaafa cabse ormi gatii cabsaadha. Innaa kanaatiif iyyuu maal jechuu barbaadeenii yoo nuti of jaallanne, yoo nuti ofiif taane ormillee nuuf ta'a, ormillee nu jaallata, ormillee bakka nuuf kenna jechuudha. Maaliif yoo nyaanne humna qabaanna, yoo nyaanne oliif gadi fiinee hojjechuu dandeenya. Yoo hojjenne malee jiraachuu hin dandeenyu. Akkuma yoo hojjenne malee jiraachuu hin dandeenye immoo yoo nyaanne malee fayyaas hin qabnu, humnas hin qabnu jechuudha. Kanaatiifuu warroonni akka biyya ormaa jirtan jechuudha. Nyaata keessan qixxin godhaa hojjetadhaa nyaadhaa hin sodaatina. Sodaa yoo balleessitan, yoo hojii dhiistan isaan tuffatanii teessan hojiin hojjennee na loluutu jira. Waa baay'ee nama yaachisa jechuudha sodaan. Hojii keessan sa'aatii isaa eegdanii sirna siraataan yoo hojjettan akkuma hojii keessan sa'aatii isaanii eegdanii fi sirna siraataan seera qabeessaan qulqullinaan hojii isaanii hojjettanillee nyaata keessan qixxin gootanii nyaachuu qabdu. Maaliif yoo hojjettanis humna qabdu. Oliif gadi fiigdanii hojii keessan nafa hojjettu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mana kanatti hin qaanfadhuusee garuu yoo isaanii osoo nyaadhuun irra naanna'anii bakka yoon beeleeraati illee maqaan kiyyeen cufama. Namni narra hin naanna'in taanaan hojjetadhee isaaniifis hojjedhee kan isaanis kaa'ee kan koos qopheeffadhee hin taa'ee nyaadha. Maaliif beektu? Otoon har'a dhukkubsadhee sireerra ciise dhugaa rabbi namni maaf ciibsite, maal rakkatte, mana yaalaa si geessina hin nyaanne mi'aan humna dhabde namni naan jiru hin jiru jechuudha. Gaafa fayyaa qabu gaafa fiigee hojje'uu yaa jaallachuu isaanii 99 na waamuu isaanii. Kanaatiifuu ofiif taanee kaanee namaaf taana. Erga namaaf taanee nama tokko nama lama osoo hin taane nama baay'eef taana jechuudha. Tokkoof of danda'uun keenyiyyuu furmaatadha. Lammaffaa immoo namaaf ta'uun keenyiyyuu gargaarsa yookiis eebbadha jechuudha. Kun hundinuu maalirraa dhufa? Yoo nuti of jaallannee, yoo nuti ofiif yaanne, yoo nuti bakka akkuma hojii keenya hojjennu sana nyaata keenya seera qabeessaan nyaanne fayyaan keenyallee bakka itti eegamaadha. Humnallee godhanna, fiinneellee akka barbaannetti hojjenna. Kanaatiifuu nya'a of hin jibbina, of jaalladha. Dhugaa rabbii kan of jaallate baay'een iddoo guddaa jira. Kan of gate garuu idduma gadii jira. Ofaa kabajnu, ofiif haa taanu, ofiif bakka haa kenninu isiniin jedha dhaamsa godha.